hojiin kiyyaa hattuuf duriyyeen tureeyyu akkamitti namni kun kana gannutti gorsaa wangeela nutti lallabaa kan durii hin beekne nu barsiisa jennee ari'achaa turre yeroo cuureedhaan ajjeesuudhaaf achitti qophiidhaan eeggamee ajjeesuudhaaf itti qophaa'utti dan gooftaa fudhee isaaniif darbeetan dhukkubsachaa ture maaf namni ari'ata namni kun nama waaqayyooti isaan kaan ulee walirratti reebanii isaan kaan iniyyanii isaan kaan hiyyuusanii nuti jidduu isaanii baanee raajii duukaa deemne onca itti galle yeroo sanaaf raajii kana duukaa namni baay'een hin jiru ko'uma isaati namni seexanallee akkanatti gargaaree qabee fi akka ammaa yeroo mijate kanallee miti wajjuma ofii isaatti gangalcheet kan lukti madaa ta'e lukarraa dhiqeet. Hedduudha ajaa'ibam hojiin harka keetii. Maqaan keessan Xilawuun akka ta'e dhageenyerraa. Xilawuun Manneessaati. Xilawuun Manneessaati. Dhalataa ganda Horataa Tulluu Lubaate ani nama dhukkubaan rakkataa turedha. Bara 1999 dhukkubni kun na qabee dhukkubni kun yeroo na qabu dhukkuba qorraati naan jedhanii mana yaalaa hedduun deemee hanga hospitaala Finfinnee illee deemeen dhukkuba kanaan fayyuu dadhabee ammacheen Tsabalas kan jedhamu deddeebiin dadhabee kanaaf namni kun karaa biyya keenya gara Ooncee Biitee kan jedhamu dhufanii achitti namni harka isaanitti fayyaa ture naan jedhee namni natti achi isaan naa kadhatanii gooftaa nan fudhadhee hafuurichis narraan deemee ani harka isaanitti fayyee lammataa immoo uummanni yeroo sanatti nama kana ari'ataa ture. Dani hamanee dan gooftaa fudhee isaaniif darbeetan dhukkubsachaa ture maaf namni ari'ata namni kun nama waaqayyooti nama waaqni ittiin hojjetudha namni harka isaanitti fayyaa jira maaliif akkas godhu jedheetan yeroo kanatti yoo ta'u nu danda'ame nama kana halkanii guyyaa ta'u waan humni keenya danda'ee bukkee dhaabbannee karaa kamiiniyyuu otoo nama kana deeggarree baay'ee keessi keenya hawwii guddaa qaba ture. Amma akkaataa kamiini kan isaan karaa qonnaa kana dhufan? Numatu lafa kana namni kenneefi amma lafa kana wangeelatti naa hojjetanii wangeelli gaammoo miila qaba wangeelatti naa hojjetan jedhanii namni kenninaaniif nuti immoo waan qabnuun humna keenyaan horii qabnuun bukkee dhaabbanne jennee kun amma yeroo kanatti iddoo kanatti argamnee jirra. Akkaataa kanaan iddoo kanatti argamtanii sabni lafa kanatti argamee amma humna isaatiin horii isaatiin gargaaraa jiru kuni sabuma isa harkatti fayyeedha moo saba gooftaan qabneedha moo akkaataa kamiin? Kan harka isaanitti fayyanis jira kan dursee gooftaa argates jira ammayyuu namni immoo gooftaan qabneyyuu nu keessa jira. Namni gooftaan qabneyyuu nu keessa jira. Gaarummaa waaqayyo karaa nama isaa hojjetu arganii nama waaqayyootiif hojjennattanii gaafa kaatan gooftayyuu yoon dhabe gaarummaa waaqayyoo hin mul'ata dee namni gooftaan qabneyyuu si wajjin nu wajjin jira nu faana jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf isa kanaaf manni qaalluu sun akkaataa kamiin amma maalirra jira eessa jira maalitti jijjiirame? Amma manni qaalluu suni edda waaqayyoo dhafee lafa sanatti hojii jalqabee waaldaa ta'ee manni qaalluu nafee mana waaqayyoo ta'e. Manni qaalluu sun hin hafe. Waaqayyoo hojiitti jalqabnaan manuma waaqayyoo jedhamee waamame. Waaqayyoo jedhamee waamame. Baay'ee namatti tola. Waaqayyo karaa gurguddaa jireenya gurguddaa keessan geeddareera. Baay'ee namatti tola. Namni keenya addasii midhaan nyaatee hafuurri hamaan sun biyya keenya adda deeme namaa midhaan baasee ilmi namaa uffatee qoonqoo isaatti nyaatee farda hin qabne illee farda bitatee inni magaalaa keessaa lafa hin qabne har'a magaalaatti ce'ee gara magaalaatti lafa bitatee kun industiriitti jijjiiramaa jira. Eega namni waaqayyo lafa kana dhufee lafti biyyi keenya hin eebbifame. Eebba gurguddaatu sinii ta'e. Waa'ee horii irratti akkam? Duratti horii waan lafaa jedhu wanti lafaa kun yoo innasuma qabee innasuma ajjeesaa abbaa sangaa jedhu abbaa gurbaa jedhu arraba kutaa jedhu innasuma horii galaafata amma inni somtuu hin jiru horiin keenya dheedee nagaadhaan gaala malee homtuu hin jiru. Eega gooftaa fudhattanii waaqayyo nama nattanii horiin keessan nagaa wadda guyyaa sanaati horii miti keenya iyyuu waa tokko hin taane. Abaarsi sinirraa cabe. Hin cabe. Tole maqaan keessan eenyudha? Habtaamuu Baqqaanaan jedhama. Habtaamuu Baqqaanaa gandi keessan? Raajii Booraleedha. Raajii Booralee. Ana dandiiti. Nuti calqabaa fi raajii qabeessaanii biyya kana gaafa dhufanii Onceetti qubatanii gaafa Onceetti qubatanii eenyummaa isaan beeknu turre achitti galee gaafa jedhu wangeela lallabe gaafa wangeela lallabutti sagalee waaqayyo achi jira waaqayyo cabaasa achitti fayyisa du'aas achitti kaasaa jennaan nuti immoo duraan amantoota gaafa turrutti sagalee waaqayyo nama waaqayyo kanan barrannee dhandhee gaafachi barbaacha dhandhee nama kana wal barree gaafa nuti jennutti boqonqoo gamaa kana gara gadii kanarra jiru kanarra gamatu immoo waldaatu jira. Waldaa sanaaf immoo salootii nu godhi jedhanii waaman.
gaafa tsalootii nu godhi jedhanii waamanu tsalootii gochuu dhaqee gaafa tsalootii gochaa achi as deebinu namoonni lagdi kun holqa guddaadha waan ta'eef gamnis randaa gamannis randaa jidduu sanatti honcetti galuudhaa deemna nuti halkan. Achitti galuudha yeroo nuti deemnu raajiin kun egaa fuuldura keenya jira maqaa Yesuusii waa rukutamaa jedhanii gaafa kana dubbatamee jedhamutti fuuldura keenya gaanee gaafa lagicha holqasa tokko gadi buunee holqasa tokkotti ol jennu gararraa keenya ulee reebuu jammaran. Gaafa ulee reebuu jammaranitti ani itti darbeen biyya abbaa kiyyaatti asitti inni rukutamin jedheen ittan darba jedhee gaa waa'een hafuuraa nuuf hin galle. Waa'een hafuuraa sababii nuuf hin galleef hin amanne malee waa'ee hafuuraatti singne gaamma amantiitti hin signetti amantiin baay'ee nama cinqaa namaaf galu malee akkanumaan waldaa deddeebuun deemuun gatiin qabu. Gaafa namaa dubbii waaqayyoo gale gaafa sagalee waaqayyoo namaaf gale wanti hundinuu namaaf mijata. Isaaniif garuu dubbii waaqayyoo kun sagalee waaqayyoo isaaniif sababii galeefi dhiisii waaqayyoo jira jedhanii gaafa raajiin dubbatanittu namoonni sun maal ta'anii ulee walirratti reeban. Isaanumti eeyyen nu gararraa jiru ulee walirratti reebanii gaafa ulee walirratti reebanii jedhanu isaan kaan ulee walirratti reebanii isaan kaan iniyyanii isaan kaan hiyyuusanii nuti jidduu isaanii baanee raajima duukaa deemne honca itti galle. Waaqayyoo nu gargaaretti. Isaantu wal reebee wal qalee wal fixe malee namni nutti hin buune gaaddidduu isaaniittis namni hin buune gaaddidduu keenyattis namni hin buune anaa dhiisii jedhanii ani garuu calqaba sana yeroo jedhuufi raajiin kun egaa namni nama biyya ormaati biyya kana keessa hin beekanii kanan jedhuufanii ani sila sababiin amantii sirriitti naaf hin galleefanii. Gooftaa qabda garuu waa'een gooftaa kun sirriitti siin galle. Amantii qaba. Amanaa turedha. Waaqayyoo gaafa sana jidduu jaraa baanee gallee garanaa garasitti isaan kaan warreebanii isaan kaan ulee isaanii walirratti qalanii isaan kaan iniyyanii isaan kaan yuusanii isaan wal ari'anii sokkan. Isinis nagaatti galtan. Nutis nagaatti galle gara charchitti. Nama waaqayyoo irraa waaqayyootti hirkatanii jiraachuu waan hubatte qabda. Eeyyen eddasii immoo waaqayyoo isaa galatu anu eddasii deebi'ee nama kanarraa waan baay'een baradhe. Waan baay'ee akkatanii baradhe seexanatoo abboomaa jiranu honcetti immoo deebinee utoo gallee jirru mataa kana gubbaarra qorqoorroon manni qaallichaa sun qorqoorroon mataa uree gaafa jedhutti mataa sana dhiiga isaa sanas hin dhiqanne. Dhiiga isaa sana toon dhiqatiin guyyaa sana muluu akkasumatti tajaajilaa oole. Bakka kuni gaarummaadha tooniiti carqii keenyatti yoo ta'u waa faca'ee carqii kanarraa waa mul'ata jenneen nuti garuu otoo namoota biraa ta'e hin sheemamu namni kun nama akkamiiti dhiiga isaa dhangalaasee of keessa coccobsee akkamittiin saba kana tajaajila jedheen anuu nan garramame baay'iseen itti garramame eddasii immoo dhukkubsataan baay'een kan maraatechitti kan fayye seexanni gaa honceetti bakkuma dhaabbatanitti kukkufa. Seexanni bakkuma dhaabbatanitti kukkufa yeroo sanaaf raajii kana duukaa namni baay'een hin jiru ko'uma isaati namni seexanallee akkanatti gargaaree qabee fi akka ammaa yeroo mijate kanallee miti namni qabuuf hin jiru. Wajjuma ofii isaatti gangalcheet kan lukti madaa ta'e lukarraa dhiqeet waaqayyo harkatti fayyisee kan maraate maraatuun fayyee lafti midhaan dide midhaan ta'ee dhaloonni wangeela fudhachuu dide wangeela fudhatanii wangeelaan kunoo har'a biyyi sun misoomee lafti sun misoomee luukii 150 lafa sanatti ijaaramee waaqayyo galma ishii kan seexanaa diigee kansaa irratti mana waaqayyo irratti ijaarameen. Dubarratti akkamitti akka isaan dhufanii gaafa? Gandi keessan jalqaba keessan akkam ture maal keessa turtanii? Nama waggaa salgan kana na dhukkube yeroo sanas manuma kimiin marmaaraa ture malee waa'ee kanaa hin beeku. Inni dhukkuba ture? Maal waaqeffattu hoggas? Qaalluu waaqeffattu? Abbaa keenya jennaan abbaa kiyya irratti bu'aa ayyaanni irratti sagannaa. Abbaa keessantu dalage? Isa booddee isin dhukkuba? Namni qaalluu sana anumatu jira amma mana qaalluu sana. Galmi ture isaati? Galma ture. Bara kam isin dhukkubuu jalqabe? Bara 2006? Waggaa 9 2006.
Dhukkubni keessan maali? Darra kuba. Dugda sin dhukkubu. Maaltu irra jira? Madaan. Kannachaan fakkaate. Kannacha jarri warra fi somaanuu siksine akkanumatti sin jenne. Waggaa meeqa sin dhukkube? Waggaa 9. Waggaa 9 guutuu sin dhukkube. Itti miqamaafaa machaa turtan. Isa booddee akkaataa kamiin karaa nama waaqayyoo kanaa dhuftan? Ani gaaftiin ni saamaadhe. Amma nama kana asii ilma obboleessa kiyyaa jira asitti waame. Ollaa kiyyatti. Waamee jennaani ila ijoollee amma waa tokkoon argitu innaa gadi baatanii jedhan. Jennaan amma mukti galabbatamee argama. Edee. An dhuguma kun namni kun nama waaqaati. Nama notooni dhaqeen jedhe fayyaan jedha yeroo sana. Amma wayyaa egaa mana kimi deddeeme. Maal ta'ee galabbatame mukti? Ani beeku numti dubbatu galabbatama mukti kuni jedhanii. Numti dubbannaan? Waa shuweedha. Waa hin argitu amma innaa gadi baatan jedhanii. Innaa gadi baanu mukti galabbatame jedhan. Maal jechaanii turtan sin nama waaqayyoo kanaan? Namni kun nama akkamiiti? Namni kun xonqaayii wayii qabamu akkamumatti namni itti kaata jennee amachaa turre. Amachaa turtan. Kuni xonqaayiidha malee waan biraa mitettan. Akkaataa kanaan kaasaa turtan. Gaafsan garuu immoo wanni ta'een taa'ennaan mukti akkasuma garagala. Sinis immoo gaafa mukti sun garagalu bakka dhuguma nama waaqayyoo jechuu jalqabdan. Jalqabee amma gaarra boruu akkasuma jedhuun waggaa lama jalqabee waggaa lammaffaa irratti kunuu amma amalee ergan gaafa amanee inni harkisaa na qabatee qoricha naa kenneefi ani fayyaa koon jira galanni waaqayyoo faana. Darraa sin badee? Inni sammana. Dugdi keechanis sin dhiisee? Allachisuun dhiitee dugda irratti qobbolluu ta'ee deebi'ee dhangala'ee bishaan akka ubboo tokko ta'u. Keessaa bahe. Amma fayyitan? Amma fayyeegaa kunoo madaa isaatti. Galateeffata warre malee. Galata waaqaa. Dhiyoo gooftaa fudhattan? Dheengadda dhiyoo sinii kadhatanii? Amma dho'eera. Baay'ee namatti tola. Waaqayyo sin gargaareera. Ammas waaqayyo sin haa gargaaru. Tole, fiicha diroo akka jedhamtu maqaa kee dhagayeera. Dhalataa naannoo kana akka taate seenaa kee irraa dhageenyeera. Sirriidha. Hojiin kee maal ture? Hojiin kiyyaa hattuuf duriyyeen tureeyyuu. Hattuu fi duriyyee turte. Eeyyen. Amma warri keenya warra qaallu turanii namni kun wangeela fidateeti biyya kana keessa deddeemaa tureeyyuu. Amma namicha kana waan goonu beektaa heegnee ajjeesuu barbaanneeti. Kun olaal iddoo mucaan gama caakkaa keessa taa'u san argite. Bakka achitti heegneen ajjeefna jennee olii gadi ari'achaa turre. Garuu inni immoo nuti durii yoo ta'u maan qabnu lafti kun heebban qabu biyyi kun heebban qabu qonneen barakatu waan tokko hin jiru. Nama ajjeefnaa horii namaa saamnaa bakka akkamitti namni kun kana nutti gorsaa wangeela nutti lallabaa kan dur hin beekne nu barsiisa jennee ari'achaa turre. Garuu gaafa tokko atuun qottaa harka duwwaa jirta na ajjeesummaa boocatu duutee jirta naan jedhe. Akkam jennaan qotuu harka duwwaa galoo kottuu siifuun kadhadhaa atuun fayyitaa naan jedhee achumaan naa kadhatee anuu sanan dhiisee. Ergani naa kadhatee nan fayyee lubbuun isaas gaafa na hin duune garuu waaqumatu isa oolcheen waaqni isa wajjin jira. Aannan jiraadhee mana kootiifis amma kan hin duratti uumaa hin qabnellee qorqorroo 70 ijaarradhee jireenyi koon jijjiirame lubbuu isaas waaqayyo isa tiksee arraan isa ga'ee. Silaa qophooftanii dhuftan dabdabdanii ajjeesuudhaaf maaliif ajjeesuu dadhabdan? Waanuma isa oolchee hin beeknu waaquma isa wajjin jira bakka yeroo sanatti waaqa isa wajjin jira. Nu hin beekne bangaa eessarraa dhufenna. Kan nuti hergaa jirru eessarraa nutti dhufe namni kun jennee hordofaa turre garuu waaqayyotu hergamaasaa hergee biyya kana akka seenaa biyya kanaa jijjiiramuuf waaqayyo lafa kana hunaa kana yaadachuudhaaf waaqayyo isa ergee. Waggaa meeqa amma eega gooftaa fudhatteet? Erga gooftaa fudhadhee sirriitti amane keessa galee waggaa 5 fixedha. Waggaa 5 fixe. Eeyyen akkuma isaanitti waaqayyo isaan naa kadhatanii fayyee nama ta'ee seenaan koo jijjiiramee ijoolleen koo nagaa godhattee seenaan biyya kanaayyuu jijjiiramee qotannee maasiin keenya eebbifamee hogdiin keenya eebbifamee gootaraan keenya eebbifamee amma immoo kunoo odduma dhaqnee lubbuu isaatti balleessuudhaaf isa ajjeesuudhaaf lagatti isa eegganne sana akka innis nyaatee soorata godhatuuf jennee namoota yaafnee qonnaaf kunoo nuti innis gargaarsa argatannee waaqayyo isaa eebbisu ayyaana dachaa isaaf haa dabalu bakka deemutti gooftaan maccaa ayyaana 100 isaaf haa kennu dachaa kanarratti dachaa 100 isaaf haa dabalu nutis kunoo bukkee dhaabbannee sangoota finnee lubbuu isaa iddootti badee namni gatame hin barbaadamne sana har'a lammii nama kanarratti yaa'ee horii irratti bobbaasee isa gargaaree waaqayyo warra dhufan isaa eebbisu isaaf ayyaana dachaa haa dabalu. Seenaan biraa akka jirutti immoo waldaa keessatti iyyuu cuubeedhaan akka eeggattanii fi cuubeedhaan waraanuudhaaf akka yaadaa turtantu ture. Eeyyan yeroo cuubeedhaan ajjeesuudhaaf achitti qophiidhaan eeggamee ajjeesuudhaaf itti qophaa'utti inni na ajjeesuudhaaf na eeggatu kun isa kamidha.
jedhee yeroo ajjeesuudhaaf itti qophaa'utti maqaa Yesuus innaa namichi isa ceeboodhaan waraanu itti qophaa'e garaa isaa waraanu qophaa'e duubatti kufe inni shaamizii isaa ofirraa baasee caammaa isaa miilarraa baasee nama sanaa kenne. Namichuma isa waraanuudhaaf. Eeyyen hin ajjeesinaa nama kana hin ajjeesinaa Waaqayyo natti dubbateera jedhee carqii isaa ofirraa baasee itti kenne shaamizii kaalsii itti baasee itti kenne. Waan caammaan xalaqatu birrii isaa kiisii fuudhee itti kenne nama sana gaggeessee lubbuu nama sanaa iyyuu hin balleessifne yeroo sanatti immoo handuuriyyeen ture raajiin jedheen naa dhiisi akkana ishii kana nan gaggeessan nama waaqaatiin tuqin ana Waaqayyo samiirra natti dubbateera waan ta'eef waa'oo dhiisi naan jedhee Waaqayyo isaa kabaju ayyaana isaa isaaf dabalu eenyuyyuu isa waa gochuu hin danda'u inni ilma Waaqayyootu kennaa kennee waan ta'eef kennaa Waaqayyootiin jiraata. Namichi inni sun cuubeedhaan ajjeesuudhaaf dhufe. Eeyyen. Waaqayyo immoo itti dubbatee namni Waaqayyoo kun immoo caammaa isaa shaamizii isaa kaalsii isaa birrii caammadhaan dibatullee akka kenneef nutti maa jirtu. Eeyyen. Isa kana akkaataa kamiin gargaarsa akkamiitiin akkana godhe namni kun nama isa waraanuudhaa ka'e kana akkamitti ofirratti dhiisettanii yaaddu meesin. Ara Waaqayyo na ajajeera rukutinaa namni tokko harka keessan ittiin kaasinaa ana Waaqayyo gaaraatti dubbachaa jira tuqinaa annan gargaara jedhee gargaarin siin jechaa jira Waaqayyotu wajjin hojjeta. Kanaaf amma immoo bukkee dhaabate Waaqayyo karaa isaa nu fayyise lafa keenyatti eebbifame. Lafa qabnurraa fi humnaa fi sangoota keenyaan amma immoo nuyi lafa hin qonnaaf ettanii baatan. Kanaaf itti baanee qotaa fi jirra kunoo lafti kuni lafa lubbuun isaatti badutu har'a immoo akka inni ittiin jiraatu akka inni ittiin gargaaramuuf qotaa jirra. Silaa duuti isaasitti iyyuu amma immoo eebbasa tas ta'e. Lafa kanatti kan sin ajjeesudha. Lafa kunoo honaa kana nagarta qaala kana. Kunoo nagarta lafa kattatti amma immoo laguma kanarra soorata siif ta'a. Miila wangeelaa ta'a. Wangeela lallabi. Lafa sinni ifna humna keenya ifna sangoota kanas ifna jettanii namoota amma kanaa walitti qabdanii fiddan. Eeyyen kun akkanatti hundinuu fayyee horiin asirratti horee namnis kun asirratti nagaa argatee duratti marga kana nyaate siddisni horii ajjeesaa horiin goodaatti bakkataa har'a biyyi keenya baheen nagaan galaa Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaree Yesuus Kiristoos nu gargaareetu lafti keenya lafa eebbaa ta'e sanyiin keenya eebbifame ammas gooftaan maccaa galataa argatu ayyaanni Waaqayyo araarri isaa nu haa qaqqabu lafti keenya eebbaa ta'u biyyi keenyas biyya eebbaa biyya Kiristoos nuuf haa ta'u nama keenyas Waaqayyo nuuf haa eebbisu ayyaanni isaa isaaf haa dabalamu. Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu. Amiin. Eebbifami. Amiin. Waaqayyo bara nama kanaa eebbisi. Amiin. Jireenya isaa eebbisi. Amiin. Maasiin kun eebbifamu. Amiin. Biyya kanarraa abaarsi cabsineerra. Amiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abaarsi cabeera. Amiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dachee kanarraa abaarsi cabsineerra. Amiin. Ergamaan dukkanaa cabeera. Amiin. Ammayyuu warri sin beekne gara mootummaa keetta dhufan. Amiin. Waan na dhageesseef si haa galatu. Amiin. Waaqayyoon isiniin kadhadhaa. Kallattii gara garaara kan jirtan. Lafa onaa kanarra dhaabadheen dubbadha. Kan seexanni isin ari'achaa jiru. Kan ari'atama gurguddaa keessa jirtan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Inni isin ari'achaa jiru dhufee harka isinitti kennata. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin harka isinitti kennata. Sagalee kanaan Waaqayyo waan haaraa hin godha. Maqaa caalu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Inni bara baay'ee isin ari'ate. Kallattii gara garaatiin isin rakkise. Hafuurri abbaa hormaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka isinitti kennata. Sa'aatii kana jalqabee nagaa kan dhabdan nagaa argadhaa. Dhibee gara garaatiin qolamaa kan jirtan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos fayyinni guddaa isinii ta'eera. Biyya hambaa kan jirtan. Rakkoo gara garaa keessa kan jirtan. Xaaxaa gara garaa keessa kan jirtan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan jocha jalaa isin baaseera. Waan jocha jalaa isin baaseera. Nagaa guddaan isiniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Kallattii kamirra kan jirtan. Nu quunnamuu dandeessu. Dhaloota kana bira dhaabbachuu dandeenya. Wangeela mootummaa Waaqayyo wajjin labsuu dandeenya. Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu. Nuuf kadhadhaan isiniin jedha eebbifamaa.